Rafchuu fi akka danda'u viizaa fi tikkeettiin galaanoo yeroo ammaa kanatti xumurame yookaas immoo namichi mucaa kanaaf hojjetee dubbatee itti himee akka jiru himamaatii jira. Ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha isiniin jecha kennaa maaliif baddeertaa kannaan jettan jechuudha keessanii karaa yuutuubiitii kinoo dhufeetiin jira isiniin jedhaa xiqqoo ishee kan mana madaamii jirra waan ta'eef hundumti keessan iyyuu hin beektu isiniin jedhaa hojii mana madaamii keessaa kuni yaada dabalata hojjechaa jira malee hojii koo isa hidilee miti isiniin jechuutti nan barbaada obboloota koo egaa samoona darbe kana waa'een tikkeettii fi viizaa galaanoo isa gooticha jaalala salaalee kan ta'e yeroo kanatti ajandaa guddaa ta'e namoonni xiqqaanis guddaanis miidiyaa qaban kamiiniyyuu irraa dubbatu jechuudha. Maaliif kansaa kun haaraa ta'e otoo hin taane xiqqooshii namaa karaa sooshaal miidiyaa kanatti beekamtii qabu karaan inni ittiin beekamtii argates karaa ittiin jaalalaatiin jechuudha. Galaanooni OM irratti ba'uudhaan boo'ee to'e jechuudha. Jaalala isaa ibsachuudhaan nan ganame otoon jaaladhu qabeenya qabu qabeenya kan namallee na harkaa fixxee deemte naanaatiin jedhee ibsachaa ture jechuudha. Karaa kanaan namoonni kan bare malee galaanoo qofa miti muudannoon akkanaa kan mudate yookiis immoo obboloonni keenya baay'een biyyarraayyuu oofamanii innillee biyya abbaa isaa keessatti dogoggora qabaa tikkeettiin kee viizaan kee jedhanii duubatti deebisanii haa ta'uyyuu malee obboloonni keenya biyya hin beekne afaan isaanii jechuudha dhaqanii achi keessatti bakkeetti baafamanii kan gatamanii hedduu isaanillee nyaata dhabanii iddoo jiraniyyuu wallaalanii miidiyaa kanarra kan naanna'aa kan boo'aa jiranii hedduu isaaniitu jira. Akkasuma immoo kan nuti hin beeknellee kan miidiyaa irratti hin baanellee baay'ee isaanii jiraachuuti danda'u waan ta'eef amma garuu galaanoonni karaa sooshaal miidiyaatiin beekamtii waan qabuuf kan isaa mul'atee jira isiniin jedha mucaan kuni. Egaa hin beektu hundumti keessaniyyuu karaa jaalalaatiin miidhamee namoonni hedduun itti qoosaa itti kollofaa kaan immoo kan gadduufillee jiraachuuti danda'a isiniin jedha akkuma koo'ii namoonni hedduun immoo gaafa inni baay'isu hin baay'isee gowwaadha jedhanii itti kolfaa turan jechuudha. Haa ta'uyyuu malee micayyoon bukkeetti argitan kun galaanee jedhamti. Galaanee galaanoo walitti dhiyaata jechuudha maqaa isaaniiyyuu ishiin kan jiraattu biyya Saa'udii irra jiraachaa jirti. Mucaa kana yeroo inni dhiphachaa ture keessatti dhiphina sana keessa boo'icha gadda sana keessa itti siqxee jajjabeessitee baaftee waliin hojjetanii jijjiiramuu akka danda'anii akkasuma immoo OBN irratti namoonni galaanoo daawwattanii jirtanii mooneekti beeksisaa yeroo ishiin dhiyeessitu keessatti micayyoon kun maatii isaa akka ishiin dubbisaa jirtu innillee maatii ishii bilbilee akka dubbisaa jiru maatii lamaan ijoolleen lamaan akka dubbisaa jiran jechuudha. Akka maatiin beekanii fi seera yoo guutuudhaa baataniyyuu akka sanatti jaalalli isaanii kanarra ga'ee jira hariiroo isaanii isiniin jedha. Kanaaf iyyuu mucaan kun durallee miidhamee ture karaa qabeenyatis ta'e karaa jaalalaatis waan ta'eef mucayyoon kun mucaa kana fayyistee jijjiirtee nama jabaa goote to'ii wajjin gaahila dhaabachuudhaaf biyya namaa keessatti keessumaa namoonni biyya Saudi Arabiyaa keessatti hojjettan ijoolleen keenya hedduu isaanii achi keessatti dararamanii nyaata dhabuudhaan wantoota garaagaraatiin kan isaan dararamaa oolanii otoo bara kana keessa dhiironni hedduu shamarran keenya gananii shamarran keenya boochisanii abbaa manaa faana manaa ta'anii kan biyya irra deemanii ijoollee otoo qabanii ijoollee isaanii guddifachuu fi walii galanii kan biyyaa ba'aniyyuu yeroo ammaa kanatti maallaqa dubartiin hojjettee achi hergituun kan isaan jala garagalanii fuudhanii isuma kanayyuu otuma hargituu mucayyoon kun nama kana eenyummaa isaa lafatti otoo hin beekin akka sanatti jaalalatti amantee wanta qabdu hunduma isaayyuu qarshii 420 jechuudha. Tarii waggaa tokko ta'uu danda'a. Qarshiin kun hin beekamu. Fuutee mucaa kana hergitee akka dhufee ta'uu akkuma obboloota keenya baay'ee Dubaay dhufee akka hojjetachuu danda'u ishiinillee achi hojjette walitti fidatanii waliin guddatanii waliin bultii dhaabachuudhaaf karoora kanarra hootoo jiranii muudannoon kun isa muudatee innillee baay'ee akka gaddee anaa omtuu naaf hin ba'u wanti hundiyyuu anatti daba jedhee dubbatee jira jechuudha. Garuu yeroo ammaa kanatti hundee hin beektu jedhee yaada hundeen
feekidhaa fi feekii otoo hin taane viizaasaa akkasuma immoo tikeettisaa viizaa odoo hin taane tikeettisaa faakee otoo hin taane dogoggora godhatee jira waan ta'eef namichi yookiis immoo mucaanii tikeetti viizaa kana hojjisiisee gara biyya sanaatti hojiidhaaf fuudhuudhaaf jiru sirreessuutii fi akka danda'u dubbatee jira. Kana immoo namoonni hamanuuti hin dandeenye guutumaan guututti baruuti namoonni barbaadan keessan dubbisuuti dandeessu jedhee waraqaa ittiin googilii keessa yookiis immoo dhimma sana jechuudha seenee itti ilaalellee maxxansee jira waan ta'eef egaa obboloota koo namni waan Galaanoo waan beekamtii qabuuf akka kanatti sagalee hargatee dabqisaa sirreessifamuuf deema malee obboleeyyan keenya hedduu isaanii haati hiyyeessaa qoraan itti cabsitee gabaa keessa teessee shunkurtii dinnicha waan garagaraa itti rakkattee gurgurtee kan guddiftee liqeeffattee biyya ormaa kanatti ergitee nyaatamanii jechuudha garatti goran dhabanii kan boo'an hedduu isaaniitu jira. Egaa obboloota koo warra beekamtii hin qabneefis akkuma kanatti dubbadhaa isiniin jechuuti barbaada. Waaqayyo dafqa obboleettii keenya gola namaa keessatti ilaaltee hojjattee dadhabdee jaalalatti hamantee mucaa kanaa akkuma cabe sanatti nama gaditti gadi hin darbini baqa wajjin jireenya godhadha jettee fuutee otoo hin mararsiifatiin namummaa isaa eenyummaa isaa jaalattee dafqa ishiitti ergite kana waaqayyoo gara ishii goreetoo jechuudha dhugaa rabbii dafqa ishii hin gatiin mucaan kunillee erga ka'ee biyya isaatirraa deemee akka hojjetatu rabbi isaan haa gargaaru jecha asumaan dhaamsina ni qabu obboloonni obboloota keessan akkasuma immoo jaalallee abbaa manaa keessanii gara biyyoota harabaa fiduudhaaf jirtanii nama hin beeknerraanii karaa onlaayinii gubbaatirraanii ifidinaa ishiniin jedha obboloota koo maaliif namun onlaayinii gubbaarranii akkuma bakka eenyummaa isaa kan hin beekne isin ganuuti danda'a seeranillee gaafachuu hiriyoota isaallee itti ergitanii gaafachuuti hin dandeessa waan ta'eef akkasuma shamarranillee isin ilaallatan nama hin beeknerraan hin deemina rakkina keessa ilaaltan keessa bahuudhaaf jettanii rakkina caalutti akka hin dabalamne isiniin jedha obboloota koo yaanni dogoggoraa yoo jiraate na of kalchaa jecha viidiyoon irraaf qabadhee isiniif dhufe isa kana fakkaata. Video biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura jecha share like gocha haaraa kan dhuftan immoo subscribe gochuudhaan yaada qabdan koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha obboloota koo. Like video, comment, share, subscribe gochuudhaan na daawwachuu hin dagatinaa.